أنت سنراين بها أكلمتي سنجيت مانغوري تولي أبشر إن شاء الله بيونين جمدا نما برادا في خطفات منك لا تاي لكن نجرو تاي لكن نجرو بك أبون لكن نجرو بك توكو بيتشاد كيسمون سينما لجنة نما توكو تشوفه فقط سينما تيف نما هم دوي كاسين دندين نبزي توكون جزاكم الله خير بارك الله فيكم قافين تكتلوا افتمال النيجرا واتساب بيراتين جزاكم الله خير قستي سينون لك بني وانا ريف قافي تناسما نادي بسا جدا بلي سكين ناتو بلتي مبيكو بارك الله فيكم قافين اكنا جتي ويا سرقي كيا جيجاو وان جدامو نانو ارسيتي تيوان بيكامو توكو تجرا جيجاو ناكنني جيجاو سانكيست لون افوري كايسيتي يالان توغينا جداني غاف ادامبانو لون كانا روغاتي لون سونا كيامو حق ابا مناكي ياجتو بلتينتنا لون كانا ابان كانكي توجد جراتي كانكيتي غارو اداو تجرا بيا سانكيست ادانا نسيني يبسو yoo intala fuudhan gabbaranii fuudhan gatiin deeba jedhanii gabbarri kun gaafa deebite intalti heerumtu gatii gabbara sanii waan madaalu geegawoo kennaniif isinii galaami an gaafa dura wa alaykum assalaam wa rahmatullah marhaban bik ya kubra marhaban bik an gaafa duraa gabbaree jira gatii kanan naa deebee kanaaf gabbanyaa jedha dhiirri gariin waan keessaan ammoo abbaan dhoofsisaa godhee fi keessaan abbaan isii hadhuuraa intalatii yaadde ka isiiti sun jazakallahu khair kan keeti gaafadhu jaarsaanillee dhugaanillee argattati barakallahu fiikum akkasittiin ta'u gifti salaamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا وسهلا كم جفتي جرا الحمد لله يا ويتين قافد إن شاء الله ويني كاول كبيرة بوليتيكي أتكتو نكا قدرته أباسي هنكملو بوليسا هنكملو هذا كوتي تو نما بكيبو سفي نكا إلاني فمي نكا كوني فدا تما كبابو هنكبودا كافين كولا أبيران أكاكيو ننجراني نكرا باكيا طيب شريعة فرد بيتي ننجر وريما قادي داني كاني داني دبتي كله سرران كانن godhatame walgaanii jirani qilleensarraa haati kiyyamoo nama biraa bakkee wakiila buusaniin illee hiruma jaarsa ciisanii jechaadha. Jazakallah khair. Namni waan ofii gochuu danda'u wakkaluu danda'a. Aadaa shari'aatitti. Waan ofii aangoo irraa hin qabne nama biroo bakka buusuu hin danda'u. Ummaan tante hammam jabaatanuu nikaa keessi hidhuu hin danda'an. Kanaafuu wakkaluu hin danda'an. Eega waliin geenne dubbiinuu bareede shari'aa firdi beetii yoo beektan shari'aa firdi beetii irratti deebi'aa haaromsa rakkoo qabu. Yoo hin beekin lakkoofsa kiyya sii kennaa na dubbisi ani shari'aa firdi beetii tokkocha waliin sigaa akka biyya jiru nikaa isin haa haaromsu. Sin dubbisee jira baaba keessan wasaab biraan laaltanii naa deebisuu hin dandeenye malee. Soddomi jaarratti moo 42 yoo ta'e zahamaan baay'inaan gateera 36 malaalaa gateetti. Mee lakkoofsicha adda baafadha garuu garee irraa hin fudhadhe lakkoofsichas inshaallah 42 wallahi risaalaa kuma 50 guyyaan seena laaluu dhiiseera 36 na dubbisa achuma keessa garee keessa fudhu. Inshaallah jazakallah. Suuraa kiyya irra jiran argatu. Suuraa riyaa kiyya tokko irra jiran inshaallah suuraa kiyya irra deebisaati akka argattu. Inshaallah jazakallah. Barakallahu fi gifti umrii dheeradhu. Amiin. Hayat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت بابا نجا؟ جرت نجا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أنا اللي قافي دانك بابا. شيكون قد اللي وقفتني أيه قافت دلم. أنسيب جميلة أكثر ما نسينجل شوارع وان قافي قبضة نسيور. لك أن شيء كان تيستا. أيه.
Yoo jechuun ma wakkattan bareedaa maarree. Namatu natti himatee garuu gaafachuu qaba jedheetini. Fakkeenyaaf namni tokko nikaa wal godhatee ilmaan illee ilmaan ja'a walirraa qabu. Haa ta'u garuu abbaa warraa jaartii biraas ni qaba. Garuu isii sana ari'ee baase. Isii ilmaan ja'a qabdu ilmaan majaa wajjin ari'ee baase. Sana booda hadda gara waggaa 10 baaba hin deeffannillee ilmaanuma wajjiniin kuma gateetti jirti. Nikaasi irraa hin buusne yaani wanti kun akka Assalamu alaikum ustaza Ken. Baba. Wa alaikum assalam abba durba. Ana jiraatu baganu jiraatani. Jirtu nagaa akkam welcome. Alhamdulillah jiraatu baganu jiraatani sinillee. Alhamdulillah walinu baga rabbinu kai baba kiyya. Isin jaalanna dibba keessa dibbatti. Barakallahu fikum. Rabbi sina jaalatu. Welcome naima. Hamma yaani ilmaani wajjiniin gatee jira. Masruufa jaraalleen hin laalu. Waan tokko irraa quba hin qabu baba. Hamma yaani nama san irratti baddiliin hin deemtu. Inni ofii isaatii bultii isaa jiraachuu jira. Bultii ofii oofachuu jira jechuudha. Yaani kanarratti akkam. Jazakallah khair. Wanni tokko beeka wanna nama isinii ibsaaru tokko nikaaha isa hiikuu danda'a namni biraan hiiku yoo jedhe yoo inni didee hoo jedhee deebiillee deebisee jiraan inni isii miidhee fi isa miidhuu waan biraati miidhaa sana ammoo kafalachuun waan biraati seera jira biyya keessa seera saniin dhattee gaafattee seerri dubartiidhaan dhaabate eessattillee ilmaan isiisanillee akka nyaachisu akka ilmaan sanuratu godhuu hin dandeetti kun gatii nama mujrimaati garuu seerri biyya keenya baba galatasaa warra maallaqa qabu jiraatan beektanii mi gubboodha anamma nafichi siskaasee yeroo jiru bicha sitti maanta amma gubboon hangalchu san hin beeku anin karaa gabaabatti isiin karaa seeraatiin isa ofirraa buusuu hin dandeetti. Yoo ilmaan kana guddisuu dadhabe jette karaa seeraatiin ilmaan illee isaa galchuu hin dandeetti. Ilmaan guddisuun isii irratti dirqama miti isa irratti dirqama. Yoo garaa laaftee gargaarte malee dirqama hin qabdu. Indide jedhani ka. Dideen danda'u. Indide Itoophiyaa jiraate abadan dideen danda'u abadan dubbii sobaati. Engkau baru angkat. Sedani baba malam beka. Yo rumah dira jibuyu. Diden dan tahu ilman jarsab jarti tahu ragan jaran nama tak macam yo biasa ni bane bar. Baba kana jedhani ka hamma kasafte tille jedhani sanumarraanu yo rumah isin bira jirtu yu yo rumah isin bira isa bira jirtu sani yu isitu kire wa hunda godeti balbala mana nama dabbatteti guddifte jolle kani yu jedhani. Amma gaafin maalirraaji kana hangalle. Yani kanaafuu isa sanirratti badiin hin jiru jette mucayyoon. Badiin hin jiru? Yani fi nyaachifne nama haadha manaa ofii tani kaarraa qabu gate akkam badiin hin jirre subhaanallah. Zulmiin maan kana caaleen jira? Zulmiin guddaan kana caaleen jira addunyaa kanarra. Zulmiin maan lubbuu ilma namaa baasanii gatuu caaleen jira hin jiru abadan. Maal badiin hin jirre abbo subhaanallah. Waan gaafiyyuu gaafatanii miti kun. Rabbi sahaqa jechuun wayyo alaikum salam. Ammallee gaafii lammataa qaba ka. Akka biyya keenyaatti ustaaza jaalalle jedhanii osuma wajjin jiraatan nuti nikaa wal godhatu. Yoo garii badii keessa seenanii edda ka'anii fa'aa nikaa hidhumaatiin dafanii yaani inni keenya kun akkami? Bismillah. Nikah hidhuun nikaan adeemsa mataa ofii qaba. Nikaa yoo hidhan namni nikaa hidhu sun tokkoffaa nama shari'aa beekuun ni waamaniif waan akkana kana haa gaafatuuf. Nikaa badii hojjetanii osoo badii sanirraa qulqullaa'in nikaan jiraa hin jiru. Ulamaa'iin hinuu hin jiru ka jedhu jira. Gariin ammoo waggaa tokko turanii danda'an baatii jaha turanii danda'an warri jedhu jira. Gariin lakki baatii tokko turanii
baatii sadi turanii eega gadaamessaan isii qulqullaa'e deebanii waan duraa san isiin illee toobattee inni illee toobatee baatii sadiin kana walitti dhiyaachuu dhabanii gargar ta'anii deebanii akkasiin nikaa hidhachuu hin danda'an. Kanumaa hoo dubbii malaati. الدين إذا دي التساعد بيني ورفيت جدي كبدي كانت فوفان الروا كرا جدمون دبين كن تاي ملء وانشرين كرا قديمتي وربدي ولي لوجتيت جدي شريان الدناري أدم فجيس سجت ملء ولد بيسا كجت رجعان تكونج الداري أجت ملء أد فجيس سجت ملء ولد بيسا جن يعني فكنا في وجرنا كان نجري وري كنن تري إلمان فاكبوتا warri akkuma simattuu yaani waan baay'atee jiru wasta baba biyya keenya keessatti akkaan baay'atee jira yaani dafanii qaqqabanii nikaa godhu garuu warri kun ilmaan illee boodanii horatu ilmaan kun akkam taati yoo jarri kun keenya jiraata garuu gaafiin hin gaafataa rukuni قافني كين نجري المان دلت ولد الزنا ربي معروفة كن ربنا قجلشو إن شاء الله درجاني كادانا منهم بين نجري جدي يادو فما بديت سينا رمالي أماتنا بدي حلال ولا جرا إيرتكو يدو برتي تكفور وفتاتي أبا منا قبدي يتي قافتي إن كابو يو إني جتت جتة يو إن كابو سين جتت جتة جالل لي قبداري جراني ما نكون أما كهلالة إلا لمن رسام برتي واللبونا ما نما دبسيسو والدبنا ما غرف سيسه بيارنا ما فجيسو كنا أكسل بتي فرتني يجولا دوب كنا فك شريعة إسلاماتي ساعاتي دكابن سنة تفدكابني حلي كاجون دركام إسلاماتي جزاك الله خير. جزاك الله خير. كل فرد وارجيا ربي نمري سيادة رس. قلت السلام عليكم. نايمة نعرف السلام عليكم ويلكم جنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت؟ أكم على دبا نجارتا. يا دا كم. جرتو فيا بقى منا كي نسين تدا نجار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجار جرتو فيا بقى جراتن. جرتو فيا مامي. نجامي يا. والله نجار رجلة ربي. جر الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Bakal cabati barana nagalci adu galgalahe ansitti dhufe akkana jedhe waan dhufe ni meye fe akkam bakal tu kana babbafatte akkan jedhe amma bakal cabati barana jedhe ansitti dhufe akkana jedhe kuno مونا إجارة نسيت بفجر هدو إسا مونا كوان إجارة تيرو أيه بارك الله فيك تلتو غافي كي تدي بانا تلتو رمو تلتو شبكة دارة سيا أيه بابا وقت أقل شاكل أورم تتي أيه ألكية أورم تتي السلام عليكم وعليكم السلام بلو الله انت الأرسي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جل والله الحمد لله. يا ده قبضة غافي قبض. يا ده غافي ملء أدم برا يا ده فوق. غافي أمال يا ده ميت. يا. فجدي بويس. تاي نو تاي. يسمى تاي ده كيف ربو دعاء سيغوني بودا تمر رتي تاي بكا كمنا. بودا تك كوفان غافي فونا مالي مال أنتو كوتشابر يرو تكون عمر كاسين دندو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أورمتتي نادبت وبسي رو. أورمتتي نادبت دارا. Obbolaan kuti sun karaa haadhaatiin karaa abbaatiin ta'in karaa haadhaatiin ni kaayidhaan hin ta'a. Maa karaa abbaatiin obboleeyyan hin jirtu? Obboleeyyan karaa abbaa walitti eenyuta ameen jiru maatiin nagaa wajjin hin qaban. Kama nagaa hin qabne santu hidhuu qaba malee nagaa uumaniiti. Garuu immoo obboleewwan karaa haadhaa ijoollee quxisuu jiran. وجهك الله أنا بعطيك المهر يا حسبي الله ونعم الوكيل أنا بعطيك المهر كم قل لي المهر بس قليل قل لي لو كان قليل أنا بعطيك المهر
بدون مارينا لك بتفورو إتا سيانات تجنن ربي مارينا لفورو إتا جاتو كوجلا كنا وان obboleessi kan kee ka abbaan walii dhalatan jiru namni biraan kaayideen danda'u jazakallah kare taachin tiyaaqee amma የምንገናኘው ወንድም ኒካ ማሰር ይችላል ወይ በአባት የምንገናኘው እስካለ ድረስ አለች አይቻልም በአባት የምትገናኙት ማሰር ግድ ይለዋል jazakallah khair ኒካ ማይዳም እሱን እንተው እቹዳ asirreeffatu yoo inni jaalate obboleessi gara abbaasu yoo jaalate akkasumatti itti fufu habibi barakallahu fik abshir jazakallah khair rima mo rahima wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kabi nageni barada alhamdulillah الحمد لله رب العالمين كافين قبا شيخ تفضلي كافين ماتين كويو فديكيان التي نما كنني نرى كما مو نرى كما نكوني yoo hayyama kiyyaan alana kennan yoo dide maasiyaa qabaaree jechuun noo gaafii kee sirreeffadhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah kamaalo. Jirtu baga jiraattan. Waggaa 223 bultee gurbaa. Achi oli maale baba Allah hedduu isinitti ergadha. Asii as jira jee. Asii as jira farda kabseeni jalaatte kan. Kabakal chama jalaatte warra Ameerikaa kan farda jaalata abbo warri aadaa harkaa qabu warra Ameerikaa jiru kana na himan fa'a. Maan warra Itoophiyaa jaalani. Itoophiyaa maa caalaara jarus nama sodaadheeraayyuu nama mee sargii Minisoota osoo laaltanii akka فتي والرفوار أما بر أمريكا دي بيبر إثيوبيا بر سوفان كوراني وأي سيادة تشيسا وإسي أما جتني في وقال مدرو بليتي تيادك هيروم سيساني هيروم سيساني واي آدا كده تقول له وصون جديد دكاني مسينا ما هو مشاريع اللي تاتي حال شريعتي واجد نيمي أفان رأتي أنا بلي جدا جريني تدبيان تول يا أبو فيديو وياس كيسا كباكا واي همو متاكنا قلنا جدني سبيكر اتبانير أجيفت دادين إيغا مومتو ديتر نور انتلاتو سنيا مومنا لا إله إلا الله يا كسي هذاني بيوم على خنا جرت جزاك الله خير رب مريسنا ده السريم ابتدائي بريما نفهم يا فتوى ركيا كافين انقبو فدكو تنقلنا كنني بسم الله أتينا مثلا يو أتي نمني أتي جالتين نما دينين قبل تاتي أبان كان كيلالي الجنة فرتي نما ديني كابوسي كنون نندا أمو وسما أتي جلال قبل أكن ما ربان كان كينو مارجي كيو سكني إن تذكر رسول الله جاءت الجارية على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله فإن أبي ينكهني وأنا كارها أبانكو وسما أنما سنجبو اتنهيرم سيسو جرا جتين جنان فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي في لجي سجن أما اللي حديثا لا تنكه البكر حتى تستأذن ولا تنكه الأيم حتى تستعمر كوني مال جنان أكاتا في أديم سمتا وفي تجرى أولت خيري لم نجا أباك كيتي هذا كيتي خيري سجالة تنجر دنيا كان رتي كان كبيت سيوبتشيس لما فا
dursu kan jara mansiifattee jara harka qabaachuu qabda malee jaraan wadhabdee humnaan mirga qabaa osoo hin taane. Taanaa kennamee dhiifama hojjetu. Haadha abbaan gaariidha nama yaaduun badhaadhan jedhu kanarratti. Garuu immoo bakkee kanatti intala kiyya fedha qabdaa waan akkanaa jedhanii yoo nama mari'atan gaariidha moo yoo zim jedhanii nama tokko ati hin beektu siin mari'anne zim jedhanii guyyaan kun guyyaa akkanaati jedhanii guyyaa san qofa namatti himan. Kun hin ta'u dursanii sitti himuu qaban. Quban qaban irraa gaafii. Sababa warra hadiisa abbasaraaru barkaan na dhaabsitu. Hadiisa abbasaraaru karan na dhaabsitu hadiisa dura gareeraan. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubartii takka ijoollee durbaa takka ni kaanamaan hidhinaa iznii gaafattan maleedha. Tamaam akkasuma ammallee intala takka heerumtee baatee tullee nikaan hidhaa mari'achiistan malee jedhan. Nikaan durbaa akkam kunoon saalfattee jennaan wa'iznu haasukuutu ajaan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf inshaallah kana fakkaata ati yoo eenyu filachuu barbaadde filachuu hin dandeetta rabbiin ooluu aleeressu inshaallah. Garuu amansiifadhu akka isaan simmiidhanne sultaan amansiifadhu ati. Jazakallah khair. Urji. Naam. Assalamu alaikum. Situ waliin daara makraji. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alayhi dhiifama. Abshir. Walumaan dhayi wanti jabduun karaa wanna isaanii waliin dhoofti. Dhaabeere. Ayyee. Nis gaafii qaba. Waa'ee dhumni karaa kanarraa nama takka nama waliin galle afaan waliin galle yoo waliin jiraatama jedheenis nama sun akkasii wajjin jiraachuu feene irraa agarte kalaas erganaa wajjin jiraachuu feene na hiikii yoo jedhaniin diya faksii ofirraa godhi namaan jedhu akkamitti ofirraa faksii godhuu danda'an. Deemi faksii ofirraa godhi jedhaa? Diyan faksii ofirraa godhi. Suneen numaaf ta'a sunini maaratti masan sii kennuu diduuftaa malee rakkoo biraa qabaan itti hin fakkaanne maarii sii kennaa na hiiki jedhiin. Maarii naan kennine maarii malee akka itti heerumtee tagaraati. Na jajjabaana yeroo duraa walii gallee biyyuma arabaa kana keessatti siifan kenna naan jedhee guyyaa na qabu ture asii galee inni ijoollee biyya takkaa miinin irraa fagaadha. Akkasitti na dide booda maarii san hin kennuudhee na dide jechuun qabu naan jedha odduu hin qabu naan jedha akkasumatti hin dhiise amma na gadhiisii galtee egaa jireenya koofachi jirta na gadhiisii jennaan yeroo as turellee bas biyyeen faksii ofirraa deemu godhe erga feene aanin fedhaa naan jedha bakka akkasumatti dhiise. Akkami waan kun yoo faksii ofirraa godhuufis immoo lakkoofsa amma galee biyya jira lakkoofsa isaa argachuus hin danda'u nuti ijoollee walitti dhiyaatu miti. Akkamiin faksii kan ofirraa godhamuun itti danda'ama. Walitti attam abbaa warraa kan keekatee attam hayyaa maatii keetiitiin alanii kaa'edhattee gara akkamii wallaalam biyyi waliin beekuu jaalladhu waliin beeku. Warra kiyyatti irraa bakka bu'e isumahu inni yeroo sanitti ani warra abbaan qabu biyyeen hin qabu minaa waa akkatee warra kiyyatti irraa bakka bu'e. Inni kaadhuma rasuuliin halaalumaa wal fuune akkuma ilmi namaa wal heeruma wal fuune akkasitti bultii ijaarranne. Abbaadha bu'aa qabu biyyaan qabu ardaan qabu maa. Inni biyya qaba ni warra baaleetti indi dere amma wal barsiisna rakkoo qabu wadhee gaafa sanin ani warra kiyyattu biyyeen kiyyatti irraa bakka bu'ese jechuudha. Amma ba erga wal dhufnee bultii ijaarrachuu eegallee indi dide jechuun warra waan barsiisuu didee warra wal na barsiise yeroo jedheenis na didaa warra saasanii wajjin wal na barsiisne akkasumatti as waliin jiraachuu ture. Toora bara takka waliin teenye amma gale biyya isaatti. Inni immoo biyyarraa bultii qaba. Ijoollee qaba. Anaan kan naan jedhe garuu mucaa takkan qaba naan jedhe inni immoo ijoollee 4 qaba. Akkasitti asumatti waa waliin galle mana asitti ani warra keetii wal laba ani bultum dhugaa sanitti deeme inni immoo garuu leegzeewii jechuudha kan as jiraachuu ture malee yaani akka kiyya kana bultii wajjin qabadhaa intala tanee waan heewaa akkasii wal fuun ani
akkuma ilmi namaa bultii jaaradhee jaaratu dhugaadhuma sanitti deemee inni immoo yeroo takka baqaa yaa'anii akkuma yaa'anii akka jaartii sana laaluu dide jechuudha. Wanti naan itti deemee kanaan bultii waliin qaban wottiin jedheen deeme naan jedhaa kaasa ergasii hin taane na hiiki wottiin jedheen immoo deeffaqsa ofirraa godhifaa naan jedha asumattuu jechuudha. Asirraa arga galee gaafte kana dubbisee hin beeku. karaa gabaabaatti obboleettii shari'aa firdi beetitti maalbati waan inni siin jedhe kana waliin shari'aa firdi beetii duritti maatii kan kee bakka buufadhuuti shari'aa firdi beetiin itti bilbilee gaafate mala dha'ee shari'aa firdi beetii waliin fixadhu rakkoo kan kee jazakallah kheer waan amma akkana ta'e jedhu miti kun maali naan tokkoffaa akka maatii waliin dhaqee walaa gaafatu hin jenne maatiin lamaan waliin beeku jette. Kiyya beekan inni isaan kiyya guutuu beeku. Halliin hankaa'u tokko jiru halliin hankaa'u yoo jiraate shari'aa firdi beetitti maatii keetii eenyu kenni maatiin kan kee shari'aa firdi beetii irratti akka gaafatan jazakallah kheer karaa gabaabaa. Mi'a mo'een namni gubbaa sunni maan min Salaam alaikum sheekot. Alaikum salaam nagule. Ani xiqqoo mana hangalle wama xiqqoo wayii guddaa. Atas makeestu roobsiiti mee. Mi'a mo'een min السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تتكلم عربي ولا أورومو؟ أفان أورومو نندقا قرو أورومو دات. أفان براتم ديك. عربي بعرف عربي. تتكلم عربي يعني؟ أيوة عربي. أنت وينك؟ أنا في فرنسا. في فرنسا طيب. ما في قاضي شرعي في فرنسا؟ ما بعرف وين إلا أمشي المسجد أسأل يمكن. طيب سويت فولو بأمس لك رقم واحد أستاذ هو اللي يسألك وإلا إن شاء الله أنا اللي أعدل لك من بلادنا القاضي الشرعي. أوكي بس عندي 3 سؤال لكن حبيت أسألك في برايفت. تفضل. خلاص سويت فولو برسل لك الرقم من يعني إن شاء الله. شكرا بارك الله فيك. الله يحفظك الله يحفظك ولا يهمك أنا أكون معك إن شاء الله. أني قيوما كم لايفيكي كان في باين جارد لايفيكي. جزاك الله خير. أنا أباك يتبشر أبانك أبو جري لبان إسلام أمرت أباك يتبشر. أنا أبانك أبو بيتي كلام في قلت. أبشر عليك أبشر. أبانك أبو جري لا تروان أبانك كزيتو سيتا أنا سويلين جرا إن شاء الله. أباك بارك الله فيك. أباك اللي كان أبشر. المواقع كيتي كابنا إمبوين ماماك. إمبوين أبشر. إيش قلت ما؟ ربي سلام. أنا كرسي إرجع كبدو إن شاء الله أمتنا بس أبو ينسي إرجع لا كرسي. إيش بقى فيه صديق أبغى كان فيه. تفضل. ما تنساني كويس. إن سألت هنا اسألي وإلا ببرايفت قلت عشان كده إن شاء الله بعطيك الرقم بالتليفون إن شاء الله نتواصل. أوكي إن شاء الله خلاص. 0020. كويس أنا نمبر السر. يفهم. أبشر. 0020. 11. 0020 11 43 43 085 085 43 6. اوكي سوري. اوكي قالت ما باي جزاك الله بارك خير. الله فيك. نف الله امين 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 امين. اوكي الله يحفظك ان شاء الله. تدير نقول لك يعني فهم قدام فاني سكبي. كم بولا نبوس ولا ديسن سبوسا أنا سبوسا أيه نقول لك Ani jechuun gaafii xiqqoo namni yeroo baay'ee labu wayillee argaa anillee gaafii na uumaa jechuun rabbumaa walii yoo nama buusullee intala takka gaafa fuudhan fakkeenyaaf waadaa waan baay'ee walii galanii soballee haa ta'u waadaa waan baay'ee walii galanii fuudhanii intala sayyoo
wanti fuudhan sun yoo dhabame wanti isin walii galan sun yoo irraa dhabame saasanii yoo namni sun dhiisee fi waan rabbi walitti isima san sa'aatii fuudhe sanii waan isi fuudheebsa yoo irraa dhabe isima sanillee guyyama san dhiise waan rabbi walitti isa buusu qaba. Isi yoo dhiise. Garuu fuudheerallee dhiisellee garuu waan irraa dhabe. Rabbi wali waan namni kun wali bu'uun qaba. Esa. Awwala dambaafanne wayyaa dhakiyaa. Awwala maali afaaniin so fakkeenya. Rabbi buriirtu siyaa kennu afiyaa guutuu rabbi siyaa kennu sillee daa'ima keellee rabbiin alimman isinaa taasisu beenaa dhakiyya. Karaa gabaabatti wanni kun tana duratti namoonni yeroo dheeraa waan akkanaa kanaan bultii ofiillee nu jedhaa turellee. Maal inni kunini sheekaroo beekamadhu jariyaa diimiti kitaaba kana sheekaroo beekamadhu si ijaaradhu kim jechoon amma kaa'ee. Wallahi lasi wanni zamana kana kaa'ate jechuun wallaa baabaa jechuun yeroo baay'ee akkanumaan dhiisuu osoo hin taane awwaluma gaafa waliigalaa an durbaa yoo durbummaan qabne na dhiifta yoo isiin jettee ayyee anillee ati durbummaan qabaatin si dhiisa yoo jedhee waa waadaa waliigalan taate kana waan isiin bulfatte waan bulfatte san irratti waan itti waliigalanitti waan isii gammachiisu si gammachiisee akkasiin geggeessuu qaba. Akkanaan maali gammachiisa reeshee? Waan gammachiisuun rasuulli alayhi salaatu wassalaam intalti barasa qabdu dhossitee itti heerumte rasuulatti shooliin na dhibee lamtii kana. Durbummaa dhabuu wayya moo fayyaa san dhabuu wayya waan salphaan se'in. Durbummaan hima baddi daqiiqaa shan hin geettu. Annaa wayiitiyyuu miti. Almuhim yeroo harkaa badu san wanni kun akkana baay'atti illee hin fakkaannellee hin beekamaallee itti hin fakkaannellee wallaahu alam. Akka badeen rabbi beeka. Almuhim mara caalaa gowwoomsaadha amma bakka kanatti. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam intala takka yoo fuudhanii galaniin sa'aatii ni kaan dubbanne sa'aatii waa haasaan hin dubbanne yoo eega mana galaniin booda maaltu irratti argame? Barasni sarbaa isii kanarratti argame. Kuni maal inni jennaan barasuun awwala maamnatti nimne jennaan ati na jibbittaa sodaadhe jette rasuulaan. Na dhiisittaa sodaattennaan si dhiisi ammaa jedhaniin man gashaana falaysa minnaa namni nama gowwoomsu nurraayyee miti jedhan. Garuu sahaabticha tokko waamanii mee tola itti waa kenniifi dubartiin tun qe'ee namaa yoo dhufte hinnaati jedhanii akkasi rasuulli kennaniifi horiidhaan akkasi geegessanii sunnaadha. Gammachiisuun dirqamaa yoo qarallee gammachiistee hin jiraanne ammuma tana bakka isiin jirtutti waawee itti gadhiisiiti naa dhiisi jedhiin salaamu alaikum cumadhaabe. Kana waliin haasan yaada kana keessaan qaagallee. Sa'aatii quraanaatiin dhaga'ee dhiifama nama biraa seensaan jiru amma boru sa'aatii kana deebina inshaallah yoo rabbi jedhe. Faamiyyee walla Kamal Sidursa Kamal dhiifama abbaa fardaa. Gannan darbina ofa gaafii isin gaafachuu jedhaan. Abadan si darbinee abbaa eessa bulla eessa oolla lamu. Tole leenca kiyya. Kamalo. Waalaikum assalaam. Nagaa jirtu. Maali mee gaafii? Ustaaz gaafii illee qaba fooloo naa deebisame waan keessaanillee isin. Foonki azaabni nyaatin deema. Foonki azaabni nyaatin deemasi. Amiin. Gaafiin kiyya